Alai nan galabbate ulfa heerumtanii booda waggaatti kan addaan baatan jirtan kamuu wanti akkanaa kun gaa'ela jechuun haga du'aatti gaa'ela jechuun ashamaa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tiyuub kan biyya maraarra jirtan harka fuunee akkam jirtan nagaa ani fayyaa waaqaf galanna hagayu egaa yeroo maraa hin dhufna isin jechaa ta'u isin goyoomsina jirra ifama yoo balleessine jechuudha yaa walillee hojii addaa wayii qabadhee ta'u hojiidhaan biizii waan ta'eef kan isin jalaa bari jechuudha isin jalaa bari jechuudha har'a garuu gammachuu ajaa'ibaatiin isin bira dhufeetan jira tokko jedheetan isinitti hima I don't know jechan dhaba jechuudha kana isinitti himuuf gammachuu kiyya gammachuu keessan jedhee wantan yaadufan wantan miidiyaa kiyyarraa yookaan wantan isin dhoksu wanti takkallee waan hin jiraanneef wanti dhoksin wanti addaa jiraachuu danda'a garuu kun immoo miidiyaa irratti bahuu qabaa beekuu qabdan jechuu barbaadetanii egaa qo'ee kaameeraa egaa kabajamtoota keenya har'a gammachuun har'aa kun maalidha yoo ittan kabajamtoota keenya itaalem ulfaa kara naannoo ji'a jaha deemaa jirti jechuudha kabajamtoota keenya baay'ee isheen maadabeetii jirti viidiyoo hin gadhiisin argaa keenaan jette haga ammaatti viidiyoo hin gadhiisin ani hin barbaadu naan jette qormaan nutti baay'atuu danda'anaan jette dhugumaa barreen gaddaa bara waggaa lamaan duratti viidiyoo gadhiisnee turreeyyuu yeroo ulfaashee viidiyoo gadhiisnee turreeyyuu yaada jiru hundaa gadi fageenyaan gadhiisee ture dhugaa dubbachuudhaan qormaata baay'ee agarree miidiyaan duubatti yaa hojjetii baay'eetu jira isinitti himuu dandeenyu garuu qormaata baay'eetu jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaan. Even if daa'imtuu gad dhalatee booda viidiyoo gadhiisneetoo argitanii turtaniyyuudha sanaan booda qormaata baay'ee agarre baay'ee qormaata ulfaataa jechuudha. Aroonnu rabbitu eegaa soo gammachuun kiyya gammachuu keessaa waan ta'eefu isin hunduu koomentii jalatti baga gammaddee Diidaanaan jechuu dandeessanii itaalem ulfa ji'aati dhugaan isin jedha kanaaf viidiyoo hin hojjedhu dhaabi of eegi kan naan jette jechuudha garuu ani gammadeetan jira ulfa ji'aati baay'ee gammadeetan jira egaa naata'ee didhaa jedhama naata'ee jira naata'ee maqaan isaa naata'eedha akkuma beektan maqaan ilma kiyyaa jechuudha so inni kara naannoo waggaa lamaa fi ji'a shanii kan ta'ee jira ilmi kiyya kara naannoo waggaa lamaa fi ji'a shan kana ta'ee jira so rabbi wajjin egaa rabbitu beeka wanta hundaa'e firootawwan kiyya rabbitu beeka ani gammadeetan jira jechuu barbaadetanii baga gammaddannaan jechuu qabdan dhugumaa wanti isin beekuu qabdan warra miidiyaa yoo taatan ispeeshaalii daa'imaan qormaatamuu hin dandeessan qormaata baay'ee agarra ilma keenyan jechuudha oga miidiyaa irratti oga gadhiisnee booda dhugaa dubbachuudha qormaata guddaan even if isinilleen koomentii irratti Diidaa please maaliif miidiyaa irratti baasta naan jettanii turtanii qormaata baay'eedha kanaaf itaalem maalidha amma qormaata waggaa lamaan duraanii san waan beektuuf no hin barbaadu naan jette hin barbaadu hin gadhiisin naan jette so ulfa ji'a jaha egaa ilaala agartanii ulfa ji'a jahaati jechuudha so baay'ee gammadeetan jira kabajamtoota keenya aroon kan akka daa'ima argachuu nama gammachiisu wanti takka hin jiru ani duraan osoo itaalem ilma kiyya hin da'iniin duraan akkuma wal agarreen daa'ima ani da'uun barbaade naan jenna nan aara bakka nuu hin barbaadu hin jedhu bakka garuu ogadeessee booda yoo deebi'ee isa dhaalu baay'ee nama gammachiisa
ani even if daa'imti wanti maali kan nan cannaqa dhugaa dubbachuudha nan garuu ogan dhalchee ilma kiyya ogaa argeewudha akkuma even aaretoo alaa kara manaa yoon galurra injoo ilma kiyya ol laalu dhugaan sin jedha aarri narraa bada. So gammachuu ajaa'ibaati jedhee yaada. Wantan jechuu barbaadu dhugaan sin jedha. Wantan jechuu barbaadu warreen miidiyaa kiyya hordoftan addunyaarra kan jirtan dubaras haa ta'u dhiiras haa ta'u. Ogaa fuutanii booda ogaa heerumtanii booda jechuudha gammachuun inni ajaa'ibaa kan argattan. Fakkeenyaaf nama tokko tokkoof gaa'illi kan si'oolii itti ta'u jira. Nama tokko tokkoof immoo kan barri bara ifaa isaaf ta'u hin jira jechuudha. Isin galee jaalalli yoo jiraate jaalalli immoo eessarraa waaqarraa. So gaa'ila ajaa'ibaa argachuu barbaaddan rabbitti iyyadhaa. Rabbi gaa'ila ajaa'ibaa akka isinii kennu isinii galee. Ani gammachuu kiyyaa Itaaliyaan waliin karnaan waggaa 5 ta'ee jira. Ani baay'een gammade baay'ee gammachuu ajaa'ibaatu natti dhaga'ama. Dhugaan isin jedha. Itaaliyaan osoo hin fuudhin duratti jechuudha kophaa koo yeroo turu san jireenya si'oolii natti fakkaata tureeyyu. Bakka ispoortii nan hojjedhaa dubartoota fi wajjin aroon waan dubbii kiyyaa iccitii akkana haasa'uun barbaadu wanni bakka hin taane deemu tureeyyu dhugaan isin jedha. So ogaa wanni dheebooda wanta hodhaa horadhee bakka gammachuu guddaatu natti dhaga'amaan isin jedha. So Itaaliyaan ammalleen jechuudha baay'een ishee jaaladhaa. Haadha manaatiyyaa baay'een ishee jaaladha. Ishee baay'een kabajaa baay'een ishee jaaladha jechuu barbaadatan qaxaleewwan kiyya. So warreen heerumtan abbaa manaa keessan kabajaa abbaa manaa keessan jaaladhaa. Yaa jaalala jechuun rabbi waan ta'eef rabbi isin gidduu jira jechuudha. Ciqiciqiin namni kun yoo jiraate immoo gaa'ila keessan yeroo dheeraa akka jiraatu yoo barbaaddan nageenya uumaa rabbitti galadhaa jechuu barbaadatan. Anyways akka jaarsatti isin gorsaatan jira baay'ee gammadeetan jira. Ilaala Itaaliyaan dhufa ji'a maali beeti ilaaltee ilaalaa jirti. Itaaliyaan dhufa ji'aati jechuudha. So dhiiramoo dubaramoo isa jedhu dhiiramoo dubaramoo isa jedhu I think ji'a amma namoota yeroo dabarte ji'a yeroo dabarte ji'a deemtu malee dhiifamu. Ji'a san yeroo dabarte amma ji'a seenuudhaaf torban tokko torban lama itti bisanuma dhiifamu. Ji'a jaaffaan guutummoo dhiiramoo dubaramoo isa jedhu addaan baafame jechuudha. Okay. So I am very happy. Baay'ee gammadee kan jira. So yaa ilaalaa yan galabbate ulfa ji'a ja'a. I'm very happy. Sundu commenti jalatti naa barreessaa. Warreen fuudhaa warreen heerumaayi garuu jechuudha. Rabbitti galuu qaba. Lafaa kaataniitu namni dubartiin tokko jechuudha lafaa kaataniitu osoo amala namichaa osoo sirriitti gadi fageenyaan osoo hin ilaalin oga heerumtanii booda waggaatti kan addaan baatan jirtan. Kama wanti akkanaa kun gaa'ela jechuun haga du'aatti. Gaa'ela jechuun ati jaartii taate inni jaarsa ta'eetu wajjin jiraachuu isinii galee. So sirriitti gadi fageenyaan amala saalaadhaa rabbi isin faana haa ta'u. Qaxaleewwan kiyya baay'een isin jaalladha isin kabajaa. Gaa Itaaliyaan aroonnoo miidiyaa irratti hin ba'uunaan jettee jirti. Kanaa ol garuu nan baay'eetu kanaa ol ifatti bahee jira. So mee koomentii keessan wanti warreen isin nagorsuu barbaaddan illee nagorsaa'ii qaxaleewwan kiyya isa kan jechuun barbaadetanii. Isa kana warri inni biraa kanaan alatti warreen afaan arabiffaa yoo beektan dubartoota warreen afaan arabiffaa beektan Qaatarii fi Dubaayin jira nattaasa'uu hin dandeessan. Warreen afaan arabiffaa beektan tanaan dura biyya arabaa deemtanii ta'u Itoophiyaa jirtan. Warreen afaan arabiffaa beektan biyya Dubaayii fi Qaatarin jira. Damoosni kara naannoo 1,200 duwwaa 920 haloonaan jedhaayi waa'ee COC ilaalchisee karaa keessatti waliin haasofna. Waliin haasofna rakkoon qabu duwwaa 920 haloonaan jedhaayi kabajamtoota baay'een
isin jaaladha isin kabajaa horaa bulaa bakka jirtanitti immoo horaa bulaa warrin chaanaalii kana please 40 seessaayi 40 deemaa jiran nama kan naannoo 3 tafaa subscribe share like godhaati 40 seessaayi isin jedha waggaa video ga YouTube ga jalqabe kan naannoo waggaa 4 ta'ee jira isin gaddisiisu isin mararu kanaafu share godhaa callistanii ilaaltanii hin ba'ina. Horaa bulaa nagaan jedhaa.